Beeksisa kitaabaa baroota ilmaan sabaa lafee dhiigaa fi lubbuu ofii qabsiisanii golee Oromiyaa maratti olaantummaa ilmaan Tigraay kagoobee dalluu baasee waliin kokkee wal qabaa bahan san baroota 2 fi 2 ida'anii 4 jechuun hin danda'amne san dimokiraasii quubsaa misooma ariifachiisaa fi nageenya amansiisaa lallabamaa bahee duubatti maal fa'a ta'e baroota san ibidda Oromootti qabsiifamee babahaa ture keessa hammeenna qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromootiif godhamtu keessa tarta gadaa sadii olii ka kitaabni kumaatamni kaafne hammeen har'allee balbala mana Oromoo maraa'iyyu ka guutee irra jige keessa hamme diqqoon kitaaba mata duree dimokiraasiin duuba jedhuun maxxanfamee dubbiftootaaf dhiyaachuu yoo ibsinu gammachuudhaan kalaqa yaadaa dimokiraasiin duuba jedhu keessatti qaama lamatu wal gaada. Inni tokko kaan nyaatee sifeeffatee jiraachuudhaaf warra mana walii jala bulee bahaa gala eegee muka wal korsiisu ka wiixaa tokkicha jalatti ol dhokatu warra miila lamaa walii jidduu bahee wal miliku qabsoo inni tokko kaan dhabamsiisee jiraachuudhaaf qabsoo inni tokko dhabamuu dhabuudhaaf godhu waddii walduu fi waddii Yunus warra adurriin halkanii gugurraa mulqee gallakkisu warra muka ejersaatti qottoo diree bosona jiru warra jeedala afaan dhiigaa bobbaasurraa ka'ee haga waddii shibburuu fi waddii Fara'oon deema jaboo fi jajjaboon gama kaan dhaabatan ka akka Jaal Hawaas barsiisaa Guutole Waarii Alii fi Dahaboon fa'a maal ta'uuf maal ta'an gidiraan baroota sanii Oromiyaa bakka wayitii ka'ee baddaa gammoojjii naannahee manneen hidhaa keessa bahu deebi'ee galaana gamallee cehu gidiraan saba Oromoo irra gahaa ture ka gaafa Habashoonni kooraa cunqursaan irratti hikkatan irraa qabee har'a gahe ka dimokiraasiin duubatti gadaa sadii ol keessatti ta'e ka baarmela guutee cambalaqetu kurreedhaan irraa qicamee maqaa kitaaba dimokiraasiin duuba jedhuun kalaqame asoosama seenaa dhugaa irraa qabsiifame seenaa qabsoo sabaa yaanni ro'ee seeraasee baase yaa Oromoo waan kalee keessa tarree dagachuun hin taatiiree dimokiraasiin duuba numaratti jaba barreessaan kitaabichaa Amaan Hedatuu Qeerransooti kitaabicha magaalaa Shaashamannee duwwaa tokko gamoo biiftuu barii jala mana kitaabaa Madaala Sammuu lakkoofsa bilbilaa 0916 83 61 41 0932 68 31 71